kanatti ana dhufu bagana gan dhuftan jechuun barbaada. Allahu akbar. Maaliif duraan dursee wanti beekamu qabu dhiigeen ulamaatii fi du'aatotaa guyyaa har'aa bakka kanatti waajjirri isaa banamaa jiru kun kan guyyaa dheeraa waggaa dheeraa yaada uummanni musliima Itoophiyaadhaa kan yaada hawwaa ture guyyaa har'aa milkaa'ee waajjira isaa banatee argamuudhaaf kan immoo waajjira inni har'a saaqatu kanarratti argamu kan keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taansuudhaan waajjirri banamu kun guyyaa har'aa saaqamu kunis carraa gaarii argannee magaalaa kan keenya keessatti magaalaa Sabbataa keessatti guyyaa har'aa hundeeffamuu isaatiif saaqamuu isaatiif gammachuu guddaatu nu dhaga'ama. Kanaaf rabbiin nu galateeffadha. Alhamdulillah. Kana malees akka carraa ta'ee guyyaa har'aa yeroo itti banamu yeroo waajjirri raabixaan islaamaa kun dhaabbatu yeroo nuti khidmaa muslimootaatiif gadi baanee bakkee dhaabbataa jiru ta'uun isaadha. Gammachuu guddaa kan itti qabnu waan ta'eedhaaf alhamdulillahi rabbil alamin. Kanuma eegan jedhee booda guyyaa har'aa namoota bebbeekamoo ulamoota gurguddaa amiirota keenya guyyaa har'aa gidduu keenyatti argamu waan ta'eef kana caalaa yeroo isaanii fudhachuurra isaaniif iddoo gadhiisee isaanis immoo ergaa bal'aa nu dabarsuudhaaf malu har'a kan nu dabarsanuuf isaaniif kan ergaa ta'e nuti akka mana marii musliimoota magaalaa Sabbataatti waajjira har'a banamaa kana wajjin dhaabbannee hojii kana hojjechuudhaaf qopheessinee jirra. Jarris qophaa'anii dhufanii rabbiin nama milkeessu jedha. Bulchiinsi magaalaa Sabbataatis waan barbaachisaa ta'e gargaarsa barbaachisaa ta'e waajjira kanaa fi dhiigee ulamaa